Jira jirtu dhaggeeffattoota keenya akka fayyaa jirtu hordoftoota peejii Dooktor Nuunaa Boonsoo kan fayyaa keessanii har'as mata duree biraatiin isinii deebi'e waa'ee faayidaalee fi namoota yogguu buna dhuguuf eeggannoo qabu jedhu irratti egaa bunni faayidaa akkamii qaba? Namoonni buna dhuguu hin qabne namoota akkamii? Faayidaan addaa bunni kennuu danda'u maalidha? Waan jedhu waan tokko ijoo keessaa loo faayidaalee addaa fi namoota buna dhuguu hin qabne bunni guyyaatti hagam dhugamuu qaba isa jedhu irratti adda qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Amma dhufaatitti na hunduma waan baay'ee waan isin fayyadu waan jireenya guyyaa guyyaa keessatti buna waan dhugdaniif isin fayyaduu danda'u isinii dhiyeessa. Faayidaalee bunaa keessaa inni tokko nama si'eessa. Bunni si'eessituu gargaara. Bunni erga dhugnee daqiiqaa 30 hanga 40 boodatti parsantii 10 hanga 15tti sammuu keenya si'eessuu danda'a. Akka waa hubannu, akka waa yaadannu, akka waa sirriitti konsantireet ta'anii hubannu bunni ni gargaara. Bunni elementii maagneeziyemii fi pootaasiyeemii of keessaa qaba. Pootaasiyeemii of keessaa qaba jechuun immoo qaamni keenya insuliinii akka fayyadamu taasisa. Kanaafuu insuliiniin qaama irratti nafu, seelii irratti nafu, insuliinii qaamni fayyadama. Kanaafuu gosa shokkaaraa lammaffaa ni ittisa jechaadha. Kanaafuu qaamni keenya insuliinii fayyadama jechuun immoo ulfaatinas gabbuusuu ni gargaara. Maagneeziyemii pootaasiyeemii qaba jechuun immoo karaa biraatiin immoo fayyummaa onnee keenyaaf illee ni gargaara. Ragaan duraan ibsu akka ibsutti karaa garaagaraatiin miidhaaf jedhanii garuu riisarchiin amma bahaa jiru miidhaa wayitoonni irratti akka hin finneedha kan ibsaa jiru. Inni biroo tiruu keenya fayyummaa tiruu keenyaaf dalagaa tiruu guyyaa guyyaatiif akka barbaachisuudha. Yeroo maraa yeroo baay'ee 4 cup per day yookiin kubbaayyaa sinii bunaa san guyyaatti isii 4 dhuguun 3-4 kan nama tokkoof amma dhuguun eeyyamamu jechuun 400 miiliigiraama jechaadha guyyaa tokkotti. Baay'isuun gaarii miti. Kanaafuu namni guyyaatti sinii 4 sinii bunaa san isii 4 dhuguu tiruun isaa hedduu fayya qabeessa ta'a jechaadha. Tiruun akkuma beeknu qaama keenya keessaa orgaanii cimaa dalagaa hedduu dalaguudha. Kanaafuu fayyummaa isaaf ni gargaara. Buna dhuguun carraa kansarii garaagaraan qabamuu ni hir'isa. Buna dhuguun carraa kansarii porosteetii yookiin dhukkuba dhiiraa kadhanii jechuudha. Hamma 20%tiin carraa kansarii gadaamessaan qabamu dubartoota irraa hanga parsantii 25tiin carraa kansarii gogaa baazal seel kaansiroomaa meelaanoomaa jedhamu hanga parsantii 25tiin carraa kansarii marrimaa furdaa koloorektaal CA akka hir'isuudha. Kunis DNA'n akka miidhamne akka hin caccabne seelii keenya keessaa DNA'n jedhamu akka hin caccabne godha. Inzaayimoota kanneen akka kansarii hin taane inzaayimii ATM fi ATR jedhaman dhoogga. Inzaayimoonni kun immoo seeliin qaama keenyaa akka dulloomanii fi akka dafanii caccaban godha. Isa kana dhoogga. Kanaaf kansaroota hedduu nurraa ittisaa jira. Bunni antioksidantii fi antiinfilamaatooriidha. Bunni antioksidantii jechuun wantu qaamni keenya akka miidhan ittisan dhiboota garaagaraa akka miidhan ittisan. Antiinfilamaatoorii jechuun infilaameeshinii qaama keenya akka hin qabne warra ittisanidha. Bunni isa kana qaba. Kanaafuu dhukkuboota garaagaraa qaama keenya irraa ittisuuf gargaara. Asirratti antioksidantii garaagaraa of keessaa qaba. Firii raadikaalota garaagaraa qaama keenya keessa jiran kan qaama keenya dhibee fi dawaan garaagaraa gochuu danda'an isa kana ittisuu gargaara jechaadha. Bunni akkaan hedduu fayyada. Bunni hormoonii inhibiitarii qaama keenya keessatti waa dhooggu adeenoosiin jedhamu yoo hir'isu dooppaaminii fi noorepinefiriinii sammuu keenya keessatti akka waa gammannu akka waa qaban waan garaagaraa kan godhu hormoonii gammachuu tiraansmiitarii gaarii dooppaaminii fi noorepinefiriinii dabala. Kana jechuun immoo jaarsolii buleeyyii waggaa 65 olii irratti kan baay'atu dhukkuba akka paarkinsan diiziis, alzheimer's diiziis, dimeenshiyaa ni ittisa. Paarkinsan diiziis inni kun jaarsota irratti mul'ama. Namoonni dooppaaminii namoota kana akka malee gadi bu'aadha. Bunni garuu dooppaaminii dabala. Kanaafuu carraa kanaan qabamu parsantii hanga 30-60 hir'isa. Alzheimer's diiziis inni jennuun immoo namoota gurguddaa irratti waa irraanfachuutti baay'isa. Namoonni kun akka malee waa irraanfatu. Sadarkaa tokkoffaa irratti argama alzheimer's diiziin waa irraanfachuu fiduudhaan. Parsantii 30-40 namni buna dhugu yeroo mara namni guyyaa guyyaadhaan hanga kaappii 4 sinii 4 dhugu carraa 30-60 alzheimer's diiziis kanaan qabamu hir'isa. Inni biraa dimeenshiyaa waa irraanfachuu. Dimeeshiyaan kun gara caalaa namoota alkoolii waa dhugan dhukkuboota kana qaban namoota buleeyyii jaarsotii irratti ni cima. Namni garuu
buna konstaantii akka kanatti dhugu carraa dimenshaan qabamu akka hir'isu qorannoon garaagaraa ni ibsa. Inni biraa bunni carraa dafanii dhugu premature death ni hir'isa. Kunis ragaan garaagaraa akka ibsutti hanga parsantii 25tiin hir'isuu ni danda'a. Akkamiin hir'isuu danda'a? Dhukkubootuma garaagaraa dhukkuba shokkaaraa haa ta'u, dhukkuba strookii haa ta'u, fayyummaa qaama keenyaa waan garaagaraa ni eegan nusi eessaa yoo dalagaa waa hojjennu sana irratti. Kanaafuu karaa garaagaraatiin carraa seeliin keenya akka DNA'n keenya akka miidhamne seeliin akka dafee eejin ta'an akka dulloomne godha. Kun hundi walitti dhufee namni sun akka dafee hin dulloomneef akka dafee hin duuneef carraa dafanii du'uu yookiin premature death parsantii 25 ni hir'isa. Fayyummaa qaama keenyaaf gaariidha. Anti-inflammatorii jennee, anti-oksidantii jennee, faattii qaama keessa jiru bulleessuu gargaara jennee, namni sun faattiin qaama keessatti kuufame akka malee hin ta'u jecha dhukkuboota garaagaraatiif saaxilu faattiin akka bullaa'u taasisa. Kanaaf fayyummaa qaama keenyaatiif gaariidha. Guyyatti meeqa barbaachisa nama guyyatti meeqa barbaachisa isa jedhuuf 3 hanga 4 kaap pardi. Sinii bunaa san isii 3 hanga 4 guyyatti dhuguu qaba yookiin 400 miiliigiraam pardiidha. Hamma kana guyyatti fudhachuu qaba. Inni kun namoota dubartoota yookiin dubartoota ulfaayoo ta'an kan arga dibbusuu qabu. Dubartoota ulfaayoo ta'e kaappii takka sinii bunaa takka fudhachuu qabu. Yoo guddate akka malee ta'e 2 takka kanaan takka guyyatti 2 yoo guddate sun miidhaa daa'ima irratti waan qabaatu karaa daa'imaa waan darbuuf keessaayyuu ji'oota 3 jalqabaa akka malee haadha gara daa'ima waan darbe miidhaa dhibee garaagaraa daa'ima irra fiduu danda'u. Kanaafuu haadha ulfaa baay'ee fudhachuu hin qabdu. Faayidaan inni biraa buna dhuguun qabu aminoo asiidiiwwan garaagaraa vaayitaaminoota garaagaraa barbaachisoo qaamaaf ta'an qaba. Vaayitaamin B12 qaba, vaayitaamin B6 qaba, paantootik asiidii qaba, aminoo asiidii garaagaraa kan barbaachisan qaba. Gogaa keenyaaf rifeensa keenyaaf akkaan gaarii seeliin qaama keenyaa akkan dulloomne godha. Maaliif? DNA biriikii kana dhoogganneera enzaayimoota dhooggan ittisa waan ta'eef. Gogaa keenyaaf akkaan gaariidha. Gogaa keenyaaf antioksidantii poolifenool jedhamu qaba. Poolifenooliin kun immoo seeliin qaama keessaa akkan duune godha. Ibim jechuun bunni seeliin qaama keenyaa keessaa gubbaa yookiin gogaa inni keenyarra kun altiravaayooleetti aduun akka malee gubee akka malee diimatee yookiin nu dhiitee yookiin madaa godhatee yoo buna soogidda fi kokonuuta ooyil itti dabneetiin kan dibnu ta'e madaa san fayyisuu ni danda'a. Sallaayitiin akka miidhamne godhuu danda'a. Bunni faayidaa kanaa qaba. Kanaafuu bareedumsa gogaatiif dabbasaatiif hedduu akka gargaarudha. Inni biroo faayidaan bunaa namni buna yeroo mara konstaantii dhugan carraan istrookii fi dhukkuboota garaagaraatiin qabamullee qorannoon amma mul'isan akka gabbuudha. Qorannoon dhukkuba onnee yoo jennu garuu namoota dhukkuba onnee gosa isa dhoogu hin qabne ta'anidha. Carraa istrookii duruma osoo dhukkuba hin qabne ta'anidha. Erga qabanii booda garuu akka fudhatan hin gorfamu. Faayidaalee isaa keessaa ijoon isaan kanneen miidhaan isaa bunni hirriba ni dhoogga. Hirriba rafuu ni dhoogga. Maaliif dursinee yoo sa'a tokko yookiin daqiiqaa 30 dhiyeessinee kadhunnu ta'e bunni hirriba dhabuu ni dhoogga. Inni biroos bunni dhaannaa onnee ni dabala. Dhaannaa onnee ni dabala. Arriitimiyaa daariitti ofiillee fiduu namoota arriitimiyaa qaban. Arriitimiyaa jechuun dhaannaan onnee keenya namoota sirrii hin jirre. Namoonni sun ilaalamanii dhukkuba onnee qabaatan yoo arriitimiyaa kan qabaatan ta'e buna dhuguun qaban. Dhaannaa onnee akka waan dabaluuf namoota saniif fudhachuun qaba. Fi baay'isuun hamma jenne kanaa ol baay'isuun sirrii miti. Namoonni dhiibbaa dhiigaa qabanis akka fudhatan hin gorfamu. Maaliif inni dabala bunni? Yeroo gabaabaaf dabala guutummaattis ta'uu dhiibbaa duraa waan qabaataniif dhiibbaa dhiigaa namoonni qabanis itti dabala akka fudhatan hin gorfamu. Dubartoota ulfaati. Dubartoota ulfaa irraa baasuu danda'a. Feetaal alkool sindiroom waan jedhamu illee ta'uu danda'a. Karaa ambilikaal veeniidhaan ni darba daa'imatti. Bunni haati dhugdu sun gara daa'imaanitti ni darba. Kanaafuu haati sinii bunaa takka guyyatti yoo guddate 2. Kana caalaa dhuguun gaarii miti karaa daa'imatti darbaa keessaayyuu yeroo orgaaniin qaamichaa uumamu san haga ji'oota 3 jalqabaa haga 4 gaarii miti haati qajeelte fudhachuun. Bunni akka malee guddisanii yoo dhuganii nama ajjeesuu danda'a. Akka malee humnaa oloo kata ta'u jechuudha kuni. Inni biroo guddisanii yoo kan fudhatan ta'e kaaffeen associated anxiety disorder waan jedhamu fida jechuudha. Rakkoo sammuu anxiety disorder jedhamullee nama geessuu danda'a. Namoota dhukkuba sammuu qaban psychiatric disorderii qaban keessatti illee akka fudhatan hin gorfamu. Maaliif itti jabeessa yeroo baay'ee
itti jabeessaa namoota akkanaa kanas hin gorgamu anxiety disorder ispeeshaalii nama dur qabuun eeyyamu itti jabeessaa namoonni kun akka fudhatan miti gaarii miti hammisaa hoo guddatee namas ajjeesuu danda'a waan jedhutu jira quraanni. Hammisaa hoo baay'ee kan guddatu ta'e miidhaalee garaagaraa dhannaa'uun akka malee turan dhiibbaa dhiigas akka malee dabaluu danda'a. Miidhaa garaagaraa faayidaa irra miidhaa kan fidu isaa yeroo sanii kanaafuu humna ol fudhachuun gaarii miti jechaadha. Fakkeenyaaf akka qorannoon tokko kaasutti 23 liitirii akka dhugu ta'e ajjeesadha. Inni kun bishaan moo makaanoo dhugee nama ajjeesa. Namni bishaan guyyaa tokkotti liitira 20 ni ajjeesa waan ta'eef 23dha qorichi tokko akka ibsutti bifa kanaan dhuge taanaan ni ajjeesa. Egaa asirratti wanni barbaachisaa wanni ijoon namoonni dhuguu hin qabne namoonni hir'ina dhiigaatiif dawaa fudhataaran dawaa hir'ina dhiigaa fudhataaran buna osoo isiniif dhuguu baatanii maaliif dawaan sun akka hojjanne gadi buusa. Namoonni dhaannaa onnee isaanii baay'ee qaban ol ka'e. Dhukkuba onnee sun namni qaban dhukkuba onnee hunda osoo hin taane dhukkuba onnee qabaatanii arriitimaa waan jedhamu ture dhaannaan onnee kan waliin gitne kan sirrii hin taane inni sun dawaa gadi buusu fudhatu yoo waan ta'eef buna dhuguun qabanii namoonni akkasitti baasa dhiibbaa dhiigaa namoota qaban dhiibbaa dhiigaa ol kaasa dubartoota ulfaa keessaa yoo ji'a 3-4 jalqabaa irratti too guddate takka caala akka fudhatan sirriitti hin eeyyamu namoonni dhukkuba sammuu qaban saayikaatiriik disoordarii namoonni qaban jarri kun osoo fudhatuu baatanii gaariidha. Inni biroo yoo rafuuf jennu hirribatti dhiyeessine hirriba nu dhowwuu danda'a waan ta'eef nus dhiyeessaa sammuu keenya kakaasaa akka rafne godha. Akka rafne godhanii kakaasaa hormoonota amma akka jenne kan doopaamiin dabala akka hormoonota hirribaa immoo meelaatooniin ni gabbuusa kanaafuu hirriba nu dhowwaa waan ta'eef gara kanaan gaarii miti jechaadha. Kanaan rafuun gara kanaan gaarii miti.